Welcome back. Kun Tech for Oro YouTube channel ida. Bakka nagaan deebitan jecha. C++ kutaa lamaffaa qabadhee dhiyaadheen jira. Algorithm waa'ee algoritmii waa xiqqoo tokko ilaalla jechuudha. Introduction keessatti waa'ee algoritmii kaasnee turre. What skills do we need to be a programmer jennee kaanee turre. Inni jalqabaa programming language tokkoo fi isaa ol baruun nu barbaachisa jennee, inni lammaffaan algorithm development dha. Kanaaf algoritmiin kun maalidha jennee jalqabnee turre jechuudha. Kanaaf kanaan immoo algoritmiin ilaalla jechuudha. Iddoo lamatti qoonni ni ilaalla. Flowchart fi pseudocode jenneetu ni jalqabna jechuudha. Kanaaf algorithm jechuun a finite set of instruction that specify a sequence of operations to be carried out in order to solve a specific problem or class of problem. Kanaan duras hiikneerra algoritmii jechuun step by step akkamitti tokko tokkodhaan gubbaadhaa jalqabnee hanga xumuraatti start irraa kaasee hanga stoppiitti instructionii fayyadamneetu problemii tokko solve goonudha jechuudha. It is just a tool for solving a problem. Kun egaa toolidha jechuudha. Akka toolitti fayyadamna maal gochuudhaaf rakkina wayii furuudhaaf jechuudha. Once an algorithm is designed, it is coded in a programming language and computer executes the program. Algoritmii isaa takkaatti baafannaan algoritmiin programming language kamirratti iyyuu hin hundaa'u. Algoritmii yookaan pseudocode ni barreessina. Algoritmii dhiifama. Algoritmii yookaan pseudocode ni barreessina. Pseudocode algoritmii yookaan pseudocode ni barreessina. Pseudocode yookaan immoo flowchartiin kaasna jechuudha. Flowchartiin kaasna. Kanaaf takka algoritmii keenya kana baafannaan directly gara programming language itti coded ta'a jechuudha. Sabooddee computerri execute ni godha jechuudha. Computerri execute ni godha. Kanaaf we classify this algorithm into two dha. Algoritmii kana iddoo lamatti qooduu dandeenya. Akkamitti akka C++ itti fuunee jijjiirru algoritmii keenya yookaan immoo rakkina jiru furuudhaaf akkamitti akka gara koodiitti jijjiirru kan programming language itti jijjiirru algoritmii fayyadamne iddoo lamatti qooduu ilaaluu dandeenya. Jalqaba pseudocode dha. Inni lammaffaa immoo flowchart fayyadamna jechuudha. Flowchart ni fayyadamna. Pseudocode maal fudhata? Barreeffama harkaa yookaan immoo jechoota fayyadamne rakkinoota jiran yookaan immoo probleemota jiran kan ittiin tarreessinudha jechuudha. Programming keenya kan ittiin tarreessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf algoritmiin kun step 1 yookaan line 1 started jalqaba. Pseudocode maalitiin jenne barreeffamaa fi simboolii garaagaraa kan fudhatudha jechuudha. Step 1 keenya startedha. Programming keenya ni jalqabna. Isa booddee kuni lakkoofsa lama kan walitti dhiiru jechuudha. Problemii lakkoofsa lama walitti dhiiru algoritmii pseudocode akkamitti akka ibsinu example 1 keessatti ni ilaalla jechuudha. Step 1 maal godha? Start programming keenya start ni godha. Isa booddee read two numbers n1 and n2. Warri kun variable keenyadha jechuudha. Variable keenyadha. Kan nuti ittiin value keenya memory irra keewwanne jechuudha. Kana ni ilaalla. Basics of C++ jedhu kutaatti nuti ni ilaalla. Step 3 main. Step 3 sum n1 and n2 lakkoofsa fudhanne sana lakkoofsa n1 fi n2 kana maal walitti naa godheedha. Walitti naa fideedha. Kana egaa namni hubachuu ni danda'a jechuudha. Namni kamiyyuu namni programming language hin baranne kamiyyuu hubachuu ni danda'a. Maaliif harkaan barraa'e, qubeetiin barraa'e, jechaan barraa'e jechuudha. Isa booddee step 4 keenya maal godha? Print samedha. Lakkoofsa sana maal godhe jechuudha? Walitti naaf fidee jechuudha. Isa booddee programming keenya stop godha jechuudha. Programming keenya yeroo hunda algoritmii keessatti startii mataa isaa ni qaba. Akkuma kana stoppii mataa isaa ni qaba jechuudha. Pseudocode isa kanadha. Example lamaffaan ilaalla. Example lamaffaan algorithm to find largest number from two numbers jedha. Lakkoofsa lama ni kenninaa fi lakkoofsa lamaan sana keessaa isa guddaa nuuf baasa jechuudha. Kanaaf gaafa jalqabnu step 1 jenna. Pseudocode keessatti step 1 ni jenna. Start programming keenya yeroo hunda
start irraa ni ka'a. Step lammaffaan maayini? Read two numbers n1 and n2. Lakkoofsa lama ni fudhanna jechuudha. n1 fi n2. Step 3 if n1 greater than n2 then kun egaa display kan ta'udha jechuudha. Irri guddaan maalidha jechuudha? n1 ta'a jechuudha. n1 ta'a. Else kana ni ilaalla. Statementoota if else warra jedhaman kana ilaalla gara fuulduraatti. Garuu kun akkamitti pseudocodeetiin ibsama kan jedhu. Jechaan akkamitti ibsama algoritmii keenya salphaatti akkatti baafanneetu booda immoo generate gara koodiitti generate gochuu akkamitti dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Sabooddee step sadaffaan maayini if nniin lakkoofsa jalqabaa lakkoofsa lammaffaa yoo caale lakkoofsi jalqabarra jiru inni caala irra guddaa ta'a jechuudha. Biggis n1dha. Else ta'uu baannaan innituun ni caala jechuudha. Innituun ni caala. Kanaaf print biggidha. Isa guddaa maal godhi? Baasiidha. Rizaaltii isaa naa kenneera. Isa booddee piroogiraamiin keenya maal ta'a? Stop ta'a. Hin dhumaa jechuudha. Hin dhuma. Kanaaf bifa kanaan pseudocoodii ibsuun ni danda'ama. Bifa kanaan pseudocodeetiin algoritmii keenya maal gochuu ni danda'ama? Ibsuun ni danda'ama jechuudha. Ibsuun ni danda'ama. Inni lammaffaan algoritmii keenya bifa ittiin ibsuu dandeenyu flowchart. Flowchartiitiin algoritmii keenya ibsuu ni danda'ama. A flowchart consists of an ordered set of standard symbols, mostly geometrical shapes, which represent operations, data flow, and equipment. Flowchartiin immoo maayini type algoritmii keessaati kan ittiin ibsinu ta'etu geometrical shape itti fayyadamnee yookaan immoo sheepota garaa garaa itti fayyadamnee kan ittiin ibsinudha jechuudha. Probleemii keenya kan algoritmii keenya maal of keessatti qabata? Operationota of keessatti ni qabata, ni ilaalla. Data flow ni jira. Algoritmiin keenya kamirraa ka'e step kamirraa ka'e gara kamitti akka inni deemu gara kamitti akka inni dhumu jechuudha. Kanaaf the standard flowchart symbols and their meaning is given below dha. Ni ilaallameesti. Standard kan ta'an dhaabbataa kan ta'an flowchart keessatti kan nuti ittiin fayyadamnu sheepota ni ilaalla jechuudha. Inni kun terminal jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Startii fi endii kan ibsudha jechuudha. Jalqabarra ni dhufa, dhumarras ni dhufa jechuudha. Akkuma pseudocode irratti ibsine, pseudocode irratti akkam ibsine, start jennee akka jalqabne iddoo kanatti immoo stop jennee akka jalqabne jechuudha. Flowchartiin gaafa ibsinu immoo sheeppii isa kanaan ibsine jechuudha. Sheeppii isa kanaan ibsina. As keessatti start jennee barreessina. Terminal jedhama gaa. Used to represent the start and end of program dha. Start jalqaba proogiraamii keenyaa fi dhuma proogiraamii keenya kan bakka nuuf bu'udha jechuudha. Sheeppiin kun immoo inputii fi outputii fudhate jechuudha. Inputii fi outputii ni baranna beeziksii keessatti cout fi cin kan jedhaman ni jiraatu. Inputii fi outputii ni fudhata. Used to represent data input or data output from a computer dha. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf keyboardii keenya irraa lakkoofsa gaafa galchinuu fi barbaannu ni fudhata. Akkuma kana immoo display gochuu gaafa barbaadu gara alaatti gaafa baasuu barbaadu sheeppii isa kana fayyadamneetu algoritmiitiin piroogiraamii keenya ibsuu ni danda'ama jechuudha. Inni kun immoo processingidha. Fakkeenyaaf iddoo silaa irratti sum n1 and n2 jenneerra as keessatti ibsama jechuudha. N1 keenya ida'u n2 iddoon kun operationoota nuuf hojjete jechuudha. Operationoota processingidha. Usually includes operations or command block. A group of operation. Kanaaf as keessatti wantoota kompiitaraan gara alaatti ba'an nuuf hojjete jechuudha. Kana bakka ittiin buufanna jechuudha. Inni kun immoo sheeppiin inni kun decision blockidha. Kana jechuun it usually contains equation within it. Gaaffii of keessaa ni qabaata. Kana jechuun yoo dhugaatee garasa tokkotti yoo sobatee immoo garasa tokkotti kan ittiin deemnu jechuudha. Kana kan ittiin fayyadamu fakkeenyaaf switch ittiin fayyadamuu dandeenya. If close ittiin fayyadamu. If n is greater than 1 true yoo ta'e gara kanaatti akka inni deemu. False yoo ta'e immoo gara gudaatti akka inni deemu kan ittiin hojjennudha jechuudha. It usually contains equation within it. There are typically two output paths. One if the answer to the question is yes. Agartanii? Yes. Waan lama of keessaa qaba jechuudha. Decision kan ittiin murteessudha jechuudha. And the other if the answer is false yookaan immoo no. Kanaaf flowchartii algoritmii kan ittiin ibsinu standard kan ta'an
geometrical shapes kan jedhamuun warra kan ittiin fayyadamuu dandeenya. Inni dhumaffaa maa inni isa kanadha. Inni dhumaffaan flow line dha. Flow line. Kunimmoo maa inni it is used to indicate the direction of logical flow dha. A path from one operation to another operation. Another operation. Start irraa kaasee hanga isa xumuraatti programming keenya isa kamirraa kee gara isa kam akka inni itti deeme kan ittiin ibsinudha jechuudha. Flow line jechuudha. Example itiin ni ilaalame. Example tokkoffaa draw a flowchart to add two numbers jedha. Draw a flowchart to add two numbers. Flowchartii algoritmii hojjedhuedha kan lakkoofsa lama walitti hidhuedha. Isa booddee maalirraa jalqabna? Start irraa jalqabna. Startiin keenyi shape C kana fudhata jechuudha. Shape C kana fudhata. Start inni. Start. Isa booddee lakkoofsa lama ni dubbisa. Maaliitiin dubbisa? Maaliitiin dubbisa? Input outputii maal jenne? Shape isa kanatu fudhata. Input outputii. Kanaaf lakkoofsa A fi B jedhaman ni fudhanne. Input godhanne jechuudha. Isa booddee compute ni godha. Rectangle idinidha. Shape rectangle qabuun compute godha jechuudha. C isa booddee A plus B maal godha? Kana jechuun maal jechuudha? A ida'uu B walitti idee maalirra nuuf kaa'a jechuudha. Caarra nuuf kaa'a jechuudha. Assign. Ni ilaalla kanas gara fuulduraatti assign niif godha. Inni kun compute ni godha jechuudha. Assign erga booddee isa idaame kana maal godha jechuudha? Display godha. Kun input godhe, kun immoo maal godha? Resultii keenya display godha kan immoo resultii isaa nuuf baase jechuudha. Display what? C. Isa booddee programming keenya maal ta'a jechuudha? Hin dhuma jechuudha. Stop godha jechuudha. Operationii barbaadamu hunda isaa erga fixee booddee isheen dhumaffaa flow line ibsitu kun as jirti kunoo. Xiyyi kun jechuudha. Xiyyi kun. Kana fakkaata. Example lammaffaan ilaalla. A flowchart to find largest of two jedha. Largest of two. Lakkoofsa lama keessaati isa guddaa kan nuuf baasu flowchartiitiin jechuudha. Flowchartiitiin. Programming keenya maal ta'a? Start ni ta'a. Isa booddee lakkoofsa lama ni fudhata. Input. Shape ishee kanaatiin jechuudha. Flowchartiitiin algoritmii keenya gaafa barreessuun. Isa booddee compute ni godha. Compute. Shape ishee kanaan jechuudha. Decision block isheen nun. Decision blockiitiin. Compute ni godha. Maal compute godha? Yookaan true yookaan false ni ta'a jechuudha. Is A greater than B jedha. Ani irra guddaa baateedha. Lakkoofsi nuti asitti fudhanne kun. Yoo dhugaadha ta'e A nuuf baasa. Yoo sobadha ta'e immoo maal nuuf baasa jechuudha? B nuuf baasa jechuudha. B nuuf baasa. Isa booddee programming keenya maal ta'a? Stop ta'a. Hin dhumaa jechuudha. Kanaaf algoritmiin nuti ilaalle kun programming language kamirratti hundaa'u bifa kanaan algoritmii keenya jalqaba baafannaan bifa kanaan yookaan pseudocode ilaalleetiin baafannaan nuuf salphata jechuudha. Nuuf salphata programmii isaa code gochuudhaaf. Kanaaf barannoon keenya irraa algorithm flowchart fi pseudocode kana fakkaata. Baay'ee galatooma viidiyoo tan nutti wal argina. Deeggarsa keessan nu biraan hambisina. Subscribe godhaa, like, share godhaa. Nagaan.